يا وليفو ممو خيسا درانو وشكين قبو أنقم خيان Takin durallee keeysan durusnaa jenna duraan durusnee guyyaa gammachuu kenna gahuudhaaf alhamdulillah rabbil alamin jechuudhaan guyyaan keessan guutuu haa wajjin arree filadhaa jecha sagantaa babbareedaa kanaan dura gammachuu gurguddoodhaan eeggattanii zeemattinaa jenna fuuldura malee duubatti hin deemnu mul'ata qabna bakka gennu dhufee jabaan kan lafa raasuu kan guyyaa galasaa bilisa baasu duraan durusnee markaza Abubakar Siddiq irraa maarree ustaaziin keenya Ahmad Kadir assalaamu alaykum warahmatullahi barakatu jedhan salaamtaan tinqilleen sara darbuudhaan sinaageetu jecha gammachuu barattoota kiyyaa dhageettanii laata misirroo kinne lama yuurpiist fireen darabbumaaf jecha kan jaalannu maashara shabaab jechuudhaan guyyaa galasaaniin hundi keessanuu kabajaaf jalalan affaramtan jechuun isin beeksisanii jiru maarree misirroon kenne lamaan obboleessa keenya Abdulwaahidii fi obboleettiin tana Fatiyaan baga gammaddanii jenna duraan dursinee lallaba rabbii guddaa dhugomsuudhaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam namni nafaquu danda'u jiraanna naafudhu jedhan tulee kaadima kiyyaa wal argannanu tola jiruun ijaaddine rakkinnin jiru shari'aatiin islaamiyaa madagaaddisaa jabaadhaa wal fuudhaa ilmaan keessanillee rabbumaa turizqii nyaachisaa jedhan tawakkal tola rabbunaa jedhaniin obboleeyyantiin biruutiif illee fakkeenya gurguddaa silazziin darasaa jechuudhaan maarree keessummaan sagantaa kanaallee ulamaa gurguddoo fi munashidoota dabalatan ustaazotaa fi barattoonni markazoota adda addaa firama waayisa banqabanni jenna amreeto koffaan sayfaddiinilleen maarree guyyaa buliyyan keenya gaala qaban sumayyuun keenya ililtaadhaan bilaaluun keenya takbiraadhaan simannaa abshiraa jedhan amri lammaffaan buleettiin tana giftiin maarree eenyutu eenyu gadi jechuudhaan dhangaalee nyaataa hundul qixxeeffannee gammachuu gurguddoodhaan isin eeggataarraa abshiraa jedhan guyyaa obboleeyyan keenya gaala qaban maarree keessummoonni keenya dhuftanii madarakii qabannaan kaarkaa qabdan nyaachaa sagantaa babbareedaa gaala obboleeyyan keenya daawwataa jechuudhaan maamir sadaffaan obboleettiin tana aminaan baabur jennaan karceedaa komitiin liinkii markaza keenyaatu yaabbannaan gammachuu kan namaan daakuu miti jedhan amirri afuraffaan obboleessi keenya Kadiroon guyyaa obboleeyyan keenya gaala qaban ustaazii keenya dura darbine isinitti mundiri qamaa miti abshiraa jedhan obboleessa keenya Abdulwaahidii fi obboleettiin tana Fatiyaan baga gammaddanii jenna ustaaziin keenya illee Ahmad Kadir guyyaan gaala isaaniillee akka lakkoofsa Ingiliziitti bara 2024 baatee 5 guyyaa tokko guyyaa kamisa galgalaan sagantaan babbareedaan kun akka saatii biyya Oromiyaatti uleessaa takkul mishiit jechuudhaan akka saatii Suudi Arabiyaa saa 8 fulakka jecha akka saatii biyya Dubaay saa 9 fulakka nabsuu jenna kuri geggeessituun sagantaa kanaallee maarree qophiinu barbaachisu hunda xumuranne simannaa keessan qofa eeggatarra obboleeyyan tinna markazoota adda addaarraa dhuftan hundi keessanuu ajaja qabaannaan keessanuu beeksifnaan qilleensa rassinii olchinaa abshiraa jedhan obboleessa keenya Abdulwaahidii fi obboleettiin tana Fatiyaan baga gammaddanii jenna guyyaa dhaloota lammaffaa keessanii appiture jecha irraa namnurraa nafinaa jechuudhaan qindeessaan sagantaa kanaa Gadaa Istiidiyoo